Akkam jirtu nagaa keessanii chaanalii kanarratti afaan Ingiliffaa karaa gabaabaa ta'een biiginarii irraa yookaan namoota Ingiliffa jalqaban irraa amma haayitti waliin ilaallaa jechuudha. Har'aaf yeroo jalqabaatiif garaagarummaa gidduu koonsonantiitii fi vaawul ilaalla jechuudha. Difference between consonants and vowels. Garaagarummaan dubbifamaatii fi dubbachiistuu maal akka ta'e waliin ilaallaa jechuudha. In English alphabet there are 26 letters. From these 5 main vowels and one special vowel and the rest are consonants. Afaan Ingiliffaa keessatti qubee 26tu jira jechuudha. Isaan keessaa vaawulii yookaan dubbachiistuuwwan ijoo ta'an 5tu jiru. Tokko ammas dubbachiistuun kan biraa kan addaa tokkoo fi kanneen kanarraa hafan hundumti isaaniiyyuu koonsonantiidha jechuudha. Fakkeenyaaf A is a vowel. A'n maalidha? Vaawuliidha jechuudha yookaan dubbachiistuudha jechuudha. B is consonant, C is consonant, D is consonant and E is a vowel. In vaawuliidha. F, G, H are consonants and I is a vowel. I'n dubbachiistuudha jechuudha. J, K, L, M, N are consonants and O is what? A vowel. O'n immoo vaawuliidha jechuudha. P, Q, R, S, T are consonants. Okay? Jarreen kun ammoo koonsonantii yookaan dubbifamaadha jechuudha. And U is the last vowel. U'n vaawulii isee xumuraati jechuudha. V, W, X are consonants. And Y is special vowel. Vaawulii yookaan dubbachiistuu addaati jechuudha. Maaliif akkasiin taate booda irratti ni ilaalla. Inni kan biraa Z is koonsonantiidha jechuudha. Irra caalaatti afaan Ingiliffaa keessatti jechoonni jiran hundi isaanii amma jechuu dandeenyutti vaawulii yookaan dubbachiistuu tokko yookiin tokko ol of keessaa ni qabaatu. For example, cat. Cat jecha jedhu keessatti C is what? Consonant. T is consonant but A is what? A vowel. And egg. Egg jecha jedhu keessatti is vowel and G are consonants. Bifa kanaan koonsonantiin argama jechuudha. Hit, top, cut for 5 vowels. Vaawulii kan dubbachiistota 5niif akkasitiin jechoota keessatti argamuu danda'u jechuudha. And the other one is Y. Asitti Y gaafa jennu laala Y gaafa jennu maal jechuudha? W and H are what? Consonants, but Y used as a consonant, as a vowel. Sorry. As keessatti Y'n akka maalitti nu fayyada jechuudha? Akka vaawuliitti nu fayyada jechuudha. Bicycle. Laala bicycle. C gaafa jennu I'n asitti akka vaawuliitti nu fayyada jechuudha. Y'n akka I'itti dubbisna miti bicycle jennee dubbisna waan ta'eef Y'n akka I jechaa irra waan ta'eef akka I'itti. Kanaafiyyuu it is what? Vowel in this word. Pretty. Ammas pretty gaafa jennu Y is what? In this word Y is vowel because I jechaa jira waan ta'eef jechuudha. Inni kan biraan U gaafa jennu in this word Y is consonant. Okay? As keessatti Y'n akka koonsonantiitti nu tajaajila jechuudha. Yes. Kanaafiyyuu yeroo baay'ee jechuudha. Usually yeroo baay'ee jechoota Y'dhaan jalqaban keessatti yookaan Y'in gara jalqabaa goru keessatti Y'in akka koonsonantiitti tajaajila jechuudha. Kanaafiyyuu Y'in sababa akka koonsonantiitii fi akka vaawuliitti nu tajaajiluu danda'uuf jecha special vowel jennee waamne jechuudha. Barnoonni keenya irraa kana fakkaata. Viidiyoo kana bifa walitti fufaa ta'een waan qophaa'uuf please viidiyoo kana chaanalii kana laayik godhaatii hordofaa. Nagaatti.